Amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu. Maal hin godhinaa? Isa hin gatinaa. Ammas amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu sana hin gatinaa. Dhaloonni maal yoo gate gatama tokko amantii. Makiinaan deemu nadaajii akkasa barbaachisu. Akkuma kana meeshoonni nuti ittiin tajaajilamaa jirru sun kan sochoosu ibsaa akka ta'e, ibsaa yoo hin jiraanne akka isaan hin dubbanne. Manni kun akka amma ifaa jirutti akka dibde. Jireenya amantiis yoo maal ta'e dukkanaa yoo maal ta'e ifa isa jedhu tokko amantii. Kanaaf abbaan ergaa warra Ibrootaa amanachuun gatii guddaa qaba. Kanaafuu isa hin gatinaa. Kanaafuu amanaan tokkos yoo amantii hin qabaat yoo amantii isaa gate kadhatee yoo amantii isaa gate dhimma hin baasu. Bareedee yoo amantii isaa gate dhimma hin baasu. Hojjetee yoo amantii isaa gate dhimma hin baasu. Tajaajilee yoo amantii isaa gate dhimma hin baasu. Amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu. Maal hin godhinaa? Isa hin gatinaa. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 35. Therefore, do not cast anyways your confidence, which one has great reward. Maal jedhaa? Ammas amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu sana hin gatinaadha. Ammas amanachuu keessan isa maal qabu? Gatii guddaa qabu sana hin gatinaadha. Mata dureen koo har'aa gattee hin gataminiidha. Dhaloonni maal yoo gate gatama kan jedhu irratti xiyyeeffadheen qabxii sadan tokko isinitti meen sagantaa koo gara xumuraatti fida. Ergaa gara warra Ibrootatti ergame boqonnaa 10 lakkoofsa 35 irra jiru san. Ergaa warra Ibrootaa kuni jechoota 4953 of keessatti hammatee jira. Ergaa warra ergaan Ibrootaa waa'ee isa ture, isa jiru, isa bara baraan jiraatu, luba guddicha Kiristoosiin waa'ee Kiristoosiin nutti hima yookaan Kiristoosiin nutti agarsiisa. Lubni guddichi lubni kakuu haaraa Yesuus Kiristoosiin waa'ee isaa sirriitti dubbata. Akkasumas immoo amantoonni amantii isaaniitti akka jabaataniif gatuu akka hin qabne sirriitti nu barsiisa. Ergaa Ibrootarraa kan nuti hubannu inni lammaffaan isa kana. Inni sadaffaan ergaan Ibrootaa isa amantii namaa jalqabee fiixan baasu Kiristoos ilaaluu akka qabnu nu barsiisa. Kanaafuu boqonnaan 35 maal jedhare? Therefore do not cast anyways your confidence which has great rewards. Amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu hin gatinaa. Maal yoo ganne gatamna tokko amantii. Makiinaan deemuuf nadaajii akkasa barbaachisu, beenzila akkasa barbaachisu. Akkuma kana meeshoonni nuti ittiin tajaajilamaa jirru sun kan sochoosu ibsaa akka ta'e, ibsaa yoo hin jiraanne akka isaan hin dubbanne. Manni kun akka amma ifaa jirutti akka nifne. Jireenya amantiis yoo maal ta'e dukkanaa yoo maal ta'e ifa isa jedhuuf tokko amantii. Kanaaf abbaan ergaa warra Ibrootaa amanachuun gatii guddaa qaba. Kanaafuu isa hin gatinaa. Maaltu? Amanachuun gatii guddaa qaba. Kanaafuu isa hin gatinaa. Amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu san lafa hin kaa'inaa. Kanaafuu amanaan tokkos yoo amantii hin qabaanne yoo amantii isaa gati omaayyuu miti jechuudha. Omaa tokkoofuu dhimma hin baasu jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Kadhatee yoo amantii isaa gate dhimma hin baasu. Bareedee yoo amantii isaa gate dhimma hin baasu. Hojjetee yoo amantii isaa gate dhimma hin baasu. Tajaajilee yoo amantii isaa gate dhimma hin baasu. Amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu. Maal hin godhinaa? Nama keessan jiru qaba. Amantiin kee gatte moo jireedhaani? Maal jedhe? Eeshi erga jiraate maal ittiin hojjettanii beektu? Amantii keessan maalirraa fayyadamtanii beektu? Kun gaaffiidha hunduma keessan birattuu haa ta'u. Waa'ee amantii kana waan xiqqoo isinitti hima. Mee namoota amanan Matsaafa qulqulluu keessa namoota 2-3 fuudhee godhee isinitti agarsiisa. Eewuta amantii isaa gatee gatame yoo naan gettan tokko Matsaafa qulqulluu keessa nama maqaan isaa Samsoon jedhamu isinitti hima. Abboota Firdii boqonnaa 16 dhaqxanii yoo ilaaltan Samsoon kuni ijoollummaa isaatti Waaqayyoo otoo inni of hin beekin amantii keessa kaa'e, dibata keessa kaa'e, kakuu keessa kaa'e. Ijoollummaa isaatti otoo inni dhalatee of hin beekin haadhatti mee Waaqayyo akka jedhe
rifeensa mataa isaarra humna guddaa kaa'eera. Amantii guddaa kaa'eera. Dibata guddaa kaa'eera. Filisteemni kan hin dandeenye, hormoonni kan hin dandeenye, leenci kan hin dandeenye, dhoksaan barootaa kan hin dandeenye, humna guddaa tokko, amantii guddaa tokko, amantiitiin bineensa daggalaa hobbaaban irra kaa'eera. Kanaafuu humni isaa kun kan irra jiru, amantii isaa kun kan irra jiru rifeensa mataa isaarra waan ta'eef ittiin bu'iin qarabaa irraan hin gahin jedhee haadhatti hime Waaqayyo. Mucaan gaafa guddatu kan baay'ee sin ajaa'ibu haati itti himte seenaa kana. Humni kee, amantiin kee rifeensa mataa kee irra jira. Qarabaan rifeensa mataa kee irra keenyan hin gatamta. Isa kan rifeensa kana mataa kee irraa gattee jennaan hin gatamta. Rifeensa mataa keetti akka hin buune. Hicciitii kanas akka namatti hin himne itti yaadatti himte. Attanii yoo ilaaltan intala warra Filisxeemotaa keessaa jaallateedha Matsaafi Qulqulluu. Jaallatee namicha bineensa lagaa waamee, leenca lagaa waamee, amaaqixa lagaa waamee, yayyii lagaa waamee abiddatti qabsiisee maasii warra Filisxeemotaa gube. Namicha humna Waaqayyootiin amantii isaatiin leenca wallaasoo qabee tatarsaasee garasitti gatee deeme. Namticha mangaaga harreetiin nama 1,000 fixe. Akkamittiin namni tokko yoo amantii isaatiin godhe malee Matsaafi Qulqulluun matumaa'uu leenci gaafatti dhufu hafuurri Waaqayyoo, humni Waaqayyoo isaaf dhufeedha. Humna amantii isaa dhufe sanaan gargar tarsaasee gatee deeme malee humna namummaa qabu miti, foon isaatiin miti. Mangaaga harreetiin akkatti qabatee namni akkamittiin nama 1,000 fixa. Mangaaga harree lafaa fuudhee darbatee akkamittiin nama 1,000 fixa. Diinota isaa akkamittiin nama 1,000 fixa. Garuu amantii isaatiin. Namni akka jiru qabi. Yeroo baay'ee amantoonni dhoksaa amantii isaanii gabaarra oolchu. Dhoksaan amantii dhageeffadhaa. Dhoksaan amantii ta'uu kan isarra jiraatu Waaqayyo qofaaf. Achumaan intala warra Filisxeemotaa keessaa jaallate yee gurbaatti na jaallattaa nugumaa ennaan homaa nan dhoksitu ennaan baay'ee garaa keerraa na jaallattaa ennaan jedhe. Achumaan ofirra gachiibsitee yoo maal ta'e amantii kee kana gatuu dandeessa. Isa leencaa gargar kute kana. Yoo maal ta'e amantii kee gatuu dandeessa. Isa hamaaqixa lagaa waamte, leenca lagaa waamte, bineensa daggalaa lagaa waamte, abiddatti qabsiistee maasii warra Filisxeemotaa gubdee fitte kana. Yoo maal ta'e gatuu dandeessa. Otoo namni ayyaana Waaqayyo narra kaa'e kana gate kumaaf kitila taatanii amantoonni fuuldura teessan kun dhimma na barbaaddaniif hin qabdan kana quba qabaadha. Otoo nan amanticha gate nagat otoo yaadin maatti hin gootu. Nama amantii isaa gate homaa sin hin godhe waan ta'eef kanaaf gattu. Nama akka jiru qabe. Amantii kee gattee ennaan jedhaa. Biyyi lafaa sitti hadhoofteedhaan. Yoo amantii kee qabatte garuu dhaani. Hinjifattee. Hinjiraatteedhaani. Kanaafuu amantii kee hin gatin jedhaan. Waan barbaade haa ta'uudha. Hin gatin jedhaani. Na jaallatta ennaan akka jedhe gowwoomsuuf yaade yeroo muraasa. Ennaan akka gootu ennaan. Na jaallattoota icciitiittiin humni kun sirra bu'e. Natti mennaan. Icciitiittiin amantii kanaan bineensi daggalaa siif ajajabe. Leencattiin kuttee gatte. Kan baay'ee sin ajaa'ibu isumayyuu leencaa sin kutee darbeetu. Gargar ishii tarsaasee kutee darbeetu leenca gaafa deebu immoo leenca keessatti dammee kanniis dammeessee isa eege. Maal dhuguma na jaallattoota icciitii kana natti mennaan elaa jennaan. Ani finyoo dachaa 7 holla hidhanii ganna hidhanii jabeessanii yoo na hidhan jennaan. Humna finyoo san kutu waan hin qabneef qabamuu hin danda'a. Icciitiin isaa kanumaa hidhetti meennaan finyoo dachaa 7 hirribatti buuftee holiitee gadiiteet. Filisxeemonni sitti dhufan gaafa mucaan ol ka'u amantii isaan ganne waan ta'eef tatatatat godhee kiyyoo isaa kutee ka'e. Na goyyomsite jechuudhaan nan jaallattu jechuudhaati. Ati jaalala naaf hin qabdu jechuudhaati ammas. Innaan amma maadhe ennaan abidda dachaa 7 qabsiiftee na fuuldura keessa Filisxeemonni sitti dhufaniiru yoo naan jette. Abidda dachaa 7 san keessa darbuu waan hin dandeenyeef na qabatu jarri. Ammas abidda dachaa 7 qabsiistee Filisxeemonni sitti dhufan gaafa itti abidduma keessa kuttee darbe. Tatatatat godhee abidda keessa darbe.
Nanjaallattu jechuudha bakkaan nama nan jaallanne faana hin jiraadhu waan jettee fakkaata gaafsan achirratti caafamee hin jiru nama jedhu kun. Nama nan jaallanne faana waan hin jiraadhu miti erga ciitii kenna loof kattee tabbaa manaan koo miti jettee gaafa hin gettu dirqamee takkaadha jennaan elaa ijoollummaa kootii kaasee humni koo amantiin koo rifeensa mataa koo irra jira. Rifeensa mataa koo kanarraa otoo takkittiin citte naan humni sun narraa fuudhama abiddi sun narraa fuudhama amantii sun narraa fuudhama. Akkuma nama kaaniin taa'ennaan lubbuu koo saree koo sin jaalladhattee ofirra ciisitee qardaan gaafa irraa gootu sitti dhufaan gaafa jettu holankaa gaafa ol ka'uu dadhabu. Mucaa kaleessa abiddi irraan boba'u mucaan kaleessa leenci dura isaan dhaaban mucaan kaleessa bineensa daggalaa lagaa waamee bineensa maasii diinota isaatti ijaabe saba isaaf mucaan ijaabe saba isaaf mucaan waaqayyo karaa amantii isaa lole. Saba isaaf karaa waaqayyo karaa amantii isaa namni lola kun holankaa innaan ol ka'uu dadhabe hin qabatan jedha. Qabatanii sirbisiisan jedha. Qabatanii daakuu daaksisan jedha. Qabatanii hitti taphatan jedha. Ija isaa keessaa baasan jedha. Yaay addunyaan kun sitti taphatti amantii kee gattee innaan nama kee kan jiru qabi. Amantii kee hin gatin hin injifattaadhaani. Amantii kee hin gatin maleedhaani. Hin gatamtuudhaani. Kan baay'ee see ajaa'ibu gara xumuraa irratti akka amantii isaa gate beekatu al takkicha qalbii isaa jijjiirrate. Waaqa Abrahaam jedhe al tokko. Waaqa Isihaaq jedhe. Waaqa Yaaqoob jedhe dhaqaa fuudhaa gadi baasaa. Waaqa abboota koo jedhe dhaqi waraanameera hamaadha. Waaqa abboota koo Waaqa Abrahaam Waaqa Isihaaq gaafa tokko jedhu amma kufeera amantii koo gateera amma garuu ka'uun barbaada. Tokkicha akka humna kee kaleessaa san amantii kee kaleessaa san ulfina kee kaleessaa san natti deebisi gaafa nadhu lafti afaan bantee namoota kuma sadi qaqam goote. Way sittima harka kee ol kaasi. Amantii kee yoo gatte yoo har'a lafaa kaafta taanan hin gatu jetta taanan diinota kee lafti afaan banee akka nyaatu godhe waaqayyo. Ulee amantii isaa tokkicha gaafa lafaa kaasu. Isa kaleessa jaalalleessa gachisiifte. Isa kaleessa hiriyaasa gachisiifte. Tokkicha gaafa ulee isaa lafaa ol kaasu. Dacheen afaan bantee guyyaa takkittiidhan. Dubbitti isaaf kadhannaa isaa takkittiidhan diinota isaa nama kuma sadii ol warra daakuu daaksisan afaan bantee liqimsite. Warra amantii qaba. Warra amantii koongatu targa keessa ol kaasaa. Ergaan kun ergaa nama hundaa miti garuu waaqayyo akka jedhe warra fudhataniif garuu inni hojjetanaan jedhe. Ilaa waaqayyo akka jedhe warra amantii keessan hin gatin ammayyuu amantii keessan qabattanii warri jirtan haalli isinitti hammaateeyyuu. Ilaa waaqayyo akka jedhe arra jalqabee ijaan isinii ba'a jedhe. Ijaan isinii ba'a jedheera waaqayyo. Macaafa qulqulluu keessatti namni amantii isaa gate raafamaa jiraata kana quba qabadha. Gaaf tokko wangeela Maarqos boqonnaa 4:35 irratti Yesuus kottaa bishaan kana gamatti ceenaadhee bartoota fuudhee ce'e. Nama kee keessan jiru qaba. Namni amantiin isaa gateedha. Raafamaa jiraatadha. Raafamaa deemadha. Namni amantii isaa qaba amantii isaa hin ganne garoodhaani. Raafama gab godhee jiraatadhaan. Biyyi lafaa kanaan booddee mijattiin tolti haala gaarii dhageenya arginettanii yaadina. Amantii keessa gaarii garuu qabadhu amantiin gaarii godha. Amantiin maal godha? Maarqos keessatti maal argitu beektu? Dhaqeetu hin ceenadhee Yesuus duubatti siqee waa boraafateera. Qilleensi itti ka'eedha. Dhaangalaanatti bubbiseedha. Achumaan jarri raafama guddaa keessa galanii wayyoo dhumne wayyoo nyaatamne wayyoo wayyaan na dhugaartu warra amantii isaanii gatan raafamaa jiraatu. Amantii ishii gatte jarri sun
Booddee Yesuusatuma si wajjin nu wajjin jirtu dhumuuf jira. Kaayiranii Yesuus gaafa kaatanii Yesuus ol ka'ee galaanicha hifateedha. Gabiin guddaan ta'eedha. Mee eessatti gattan amantii keessan jedheen jara saniin argitanii. Eessatti gattan amantii keessan eessa keessan amantii keessan maarree. Maarree inni kaleessa dhukkubsataa ittiin fayyifta sun. Maarree. Harka kee ol kaasi namni amantii qabdu qofti namni amantii kee hin ganne nama amantii isaa hin ganne qofa namni amantii kee hin ganne namni amantiin koo har'ayyuu jira waan guddaa naaf hojjeta namni itti harka kee ol kaasi. Egaa akkas jedheera Waaqayyo sagalee kana bukkeen dabarsii yeroo lama ameen ameen jedhe. Ilaa Waaqayyo akkana naan jedheera. Amantii kee nama hin ganneef misiraacha guddaa tokko dhaga'eera. Siraasaa jiraatu otoo hin ta'in raafama gab godhee si jiraachisa jedhe. Na warra amantii qabdu harka keessa ol kaasatiin raafamni dhaabbateera yeroo sana. Tokko lama sadii ol kaafadhe harka kee. Warra amantii isaanii hin ganne amantii isaanii keessatti warri na ilaallatan amantii isaanii keessatti warri ijaan na ilaalan warra na argan har'aa kaasee Waaqayyo akka jedhe raafaman irraa dhaaba lolan irraa dhaaba wallaason irraa dhaaba naa jedheera. Gatiin amantii keessa hin jedhe amantii kee hin ganne taanaati biyyi lafaa kanayyuu injifattee jiraatta. Amantii kee hin gatiin. Nama amantii isaa gate jechuun nama kisaare bakka allaqe. Amantii kee gatteette taana paaspoortii jireenya keetii gatte jechuudha bakka. Amantii nama akka kee jiru qabi. Waan gatii sii qabu waan gatii guddaa sii qabu lafa keessee lafaa kaasanii. Nuti amantiidhaan jiraannaam. Biyya lafaa laallee miti yeroo laallee miti haala laallee miti kiisii laallee miti qabeenya laallee miti mana laallee miti makiinaa laallee miti. Fira laallee miti isa fagoo sadii waa jiru. Kiisii keessa kan jiru laallee miti nu amantiidhaan jiraanna. Warga keessa wal kaasa warra amantiidhaan waan guddaa sinitti mul'atu. Sagalee guddaadhaan iyyaati dura koo waa jiraan ayyaati. Amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu. Ila hojjechuu keessan hin jiru. Barachuu keessan hin jiru. Tajaajiluu keessan hin jiru. Raajii dubbachuu keessan hin jiru. Maal jedhare? Amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu. Isa leenca gargar tarsaasu. Isa afaan leencaa luugamu. Isa abidda keessa nagaa namoota saafu. Namu kee jiru qabe. Wayyaa tuffattu miti kan gatii guddaa qabu. Birrii ati qabdu miti kan gatii guddaa qabu. Mana ati ijaarratte miti kan gatii guddaa qabu. Makiinaa ati bitatte miti kan gatii guddaa qabu. Isa isaan sana fiduu danda'u. Amanachuu isa gatii guddaa qabu. Isa lafan kaayin jedhin. Bakka. Hin agarree Abiraam. Waa tokkitti gara itti ba'ullee otoo hin beekin. Waaqayyo baay'inaan lammii isaa fira isaa qomoo isaa biyya isaa gatee amanachuu isaa isa gatii gadi guddaa qabu qofaa fudhateetu bahe. Maal isa gatii guddaa qabu fudhateera. Qomoo isaa dhiiseera garuu isa gatii guddaa qabu fudhateera. Fira isaa dhiiseera garuu amanachuu isa gatii guddaa qabu fudhateera. Lammii isaa dhiiseera biyya isaa dhiiseera qabeenya isaa dhiiseera firoota isaa dhiiseera. Amanachuu isa gatii guddaa qabu garuu fudhatee baheera. Ergaa guddaa tokko dubbachuuf deema. Barana amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu fudhattanii warri manaa baatan milkooftanii of argitu. Fira gatee bahe. Amanachuu isa gatii guddaa qabu garuu fudhatee bahe. Abiraam maatii isaa gatii bahe. Amanachuu isa gatii guddaa qabu garuu fudhatee bahe. Biyya isaa gatee bahe. Amanachuu isa gatii guddaa qabu garuu fudhatee bahe. Amantiin fira irra caala. Amantiin qabeenya irra caala. Amantiin waan ati qabdu hundumaa irra caala. Nama akka kee jiru qabiiraati too. Amanachuun gatii qaba habbeessan gatiin jedhaani. Ani jireenya koo keessatti waan an argadhe hundasaa amaneen argadhe. Waan naa ta'e hundasaa
ayyaana waaqayyoon irra kaa'e kana dabalatee waan hin qabu hundumaa jireenya hin jiraadhe hundumaa maatiin argadhe isiniyyuu karaa amantii koon argadhe isiniyyuu karaa amantii koon isin arge wanti naa ta'e hundumtuu karaa amantii kooti warra itti arga keessa ol kaasaa amanachuu kootiin naa ta'e humna kootiin miti dadhabbii kootiin miti hojii kootiin miti warra ittan warra arga keessa sirri tolleeressaa warra akkasii sagalee guddaadhaan isa kana yeroo lama ameen ameen jedhe ela waaqayyo akka jedhe amanachuun kee iddoo isaa tamma jiraachaa jirtu ergasii godhe cimsitee yoo amanatte ammas kana caalutti amanachuun kee si baasa jedheera. As qabarqa kee amanachuu keessa gatii guddaa qabu sanaan waan baajan harka kee kiisii kee akkaawuntii kee irra jirre sanaan dhaqi waan haaraa keessa gali. As qabamas amanachuu keessa gatii guddaa qabu sanaan hodhu furtuu makiinaa. Amanachuu keessa gatii guddaa qabu sanaan hodhu furtuu manaa. Amanachuu keessa gatii guddaa qabu sanaan hodhu balbala hojii. Amantii beektu yeroo tokko inni dhaggeeffadhu Eeliyaas ikkoo amanachuu isaa isa gatii guddaa qabu sanaan waggoota 3 fuula keenya fuuldura jiraniif bokkaan hin roobu. Waaqayyooti itti dubbate toon ta'in amanachuu isaa isa gatii guddaadhaan samii guduunfe samii cufe. Amantii keessan chee godha amanachuu keessan godha kadhadhaa shaakala waldaatti biirootti manatti doojiitti ani afaan wabanee warra hojiin hin jiru jedhin arraan hojjedhe. Arraan hojjedhe torban barri kun bara sirrii miti hin jedhin barri kun bara sirriidha naaf balbali naa banama. Wajii jiran jedhin gabii jiran amantii keessa gatii guddaa qabuun waan qabdu hundumarratti waan gaarii harka keessa ol kaasaa. Waa dhagayeera waaqayyo akkas naan jedhe amanachuu isa gatii guddaa qabu namooti na ilaallatan. Waaqayyo akkas naan jedhe waltajjii kana keessa namoota 17 namni ergaan kun amante ameen jetta. Amanachuu keessa isa gatii guddaa qabu yoo lafa kaa'uudhaa baattan hafuuran fooniin diinagdeedhaan karaa hundumaan ergaan kun ergaa namoota 17ti tulluun isin godhane waaqayyo. Mee ofirratti raajii dubbadhaa amanachuu keessanitti tulluu jechuun waan guddaa jechuudha. Waan fagoo jechuudha. Waan dhaloonni jalatti harmataa qabatu jechuudha. Waan dhaloonni jalatti irreeffatu jechuudha. Waan dhaloonni jalatti harka keessa ol kaasi. Waaqayyo akka jedheera warra amanachuu keessan lafan keenya tulluun isin godhees akka galateeffattan godha jedheera. Macaafa qulqulluu keessa waan baay'ee sin ajaa'ibu. Dubartii ishii maaltu mana kee keessa jira jennaan daakuu konyee tokkotti. Dhaqii shumarraa tolchii fidennaan ani fi ijoolleen koo ishuma nyaachuudhaaf qoraan bo'achaa jirra ergeetti immoo itti tolchitee fideraa jira. Waggaa 3 ji'a jaha akka ishiin daakuu konyee tokko namoonni baay'een nyaatan beektusi. Na dhugaartaa warra amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu warri lafan kaa'in xiqqoon keessan guddaa ta'a. Injiruun keessan isa jiru ta'a. Yeroo dhiyootti xinnoo qaba xinnoo qabdi. Kanaan maal taati eessa geessa eessa gaa warri siin jedhan harka kee ol kaasi. Waan guddaa harka kee irratti arganii waa'ee kee waaqayyoon galateeffatu. Sabab isaa amanachuu keessan isa gatii guddaa qabutu waa hojjeta. Hin agarree Abrahaamin qomoo isaa lama dhiisee baheetu waggaa 100 mucaa argate. Isumayyuu mee yaa Abrahaam jedhe wannaan dhaqii naa qalli jedhe waaqayyo tolee. Waanuma qaleeyyuu jedha maxxansi kun argite amanachuu isaa isa gatii guddaa qabu eessa argitu beektu Abrahaam. Waanuma mucaa koo qaleeyyuu waaqayyo warra du'an keessaa kaasee naa kenna dee amaneedha maxxansi qulqulluu. Maal godha warra kam keessa? Wanti dhabuun keenya waan baay'ee nu miidhe. Nuti yoo birrii qabaanne malee waa hojjechuun karoorsinu jara keenya. Nuti yoo birrii qabaanne malee karoorsinu. Warra amantii qaban garuu maallaqa dursa karoorri isaanii. Warra amantii guddaa harka keessa ol kaasaa. Barana milkaa'uuf argaa.